ammallee imalirra jirru sanuma ijaarsarra jirani ijaarra hin dhiifnu jechuudha. Ijaarra jechuun siiqilee darbineeti taan qabne akkasitti harafne numaaf dhalootanii ijaara malee dhaloota hin diigu. Dhaloota immoo osoo walitti itichuudhaaf ati tattaafattuu ofiisaa of facaasuudhaa deemu egaa san harkaasaa anuu hin danda'u ani gama huyyaanii warroonni jechoota dabaa gaggaarillee naa keessan galatoomaa kadabaa naa kaayee dhiifame isinii godhan jira isiniin jaa roorroo arafee hin barbaanne roorroo beekusaa hin barbaadne jennee ibidda isatti fudhanne hiini isa cafanye roorroo arafeellee hin barbaadu jechuudha. Egaa ibidda itti qabachuu waan hin ta'in hin qabu jechuudha. Cafaqee isiidha manatti deebisu kana hunda kaniin godhee facaasuu fi miti. Akka gammannu namu akka gammaduufiin kana hunda taasise isii waliin kaniin kana godhe isiin kanallee dagatte haalan taane hunda keessa yeroo seen yeroo nu gammachuudha jenne guyyuma tokko bishaan waliin dhunyu jenne haala galfii keessa waliin gatteen ibidda biroo nutti qabsiifte nu dhagahuu didde fiidoo hedduu irra guddaa isinii baasuu hin barbaanne garuu har'aa hedduu taajjabbii keessaan galee jira. Taajjabbii keessaa taniin seenee asbeeti dubbachuu dirqamee jira. Inshaallah rabbi khayraa godhu. Maali jechuu barbaadeeti namoonni baay'een numaaf akka rakkoo qabutti warri hubate dogoggora isiniin jechuu barbaadeeti. Sababni isaa dhuguma dubbachuudhaaf egaa dhugaan tun ulfaattu hadhooytu yoo taate malee waan kana numaaf jaalatee yookaan fedhee waan kana keessa hin buune adeemsa karaa immoo bakka hunda si buusuu danda'a waan ta'eef osoon deemuu walirra dhufne rakkoo keessa isaan jiraachuu arke itti seeni jechuudha. Itti seenuu kana keessatti bu'aa bahii hedduu daadarkaa hedduu keessa walumaanuu baanee jechuudha. Daadarkaa nuti keessa baane kana jee isinii ibsuu osoo hin taane ragaan qabatamaa viidiyoolee hedduu daadarkaa san keessatti waraabamte quba qabdan jeetiin abdaddaa kan quba hin qabnellee dubbete irra deebitanii yoo laaltanii waan isinii galu tarii jiraachuu danda'a jeetiin hubadhaa jechuu barbaadeeti. Isinii galuu danda'a. Maaliifin kana kaasee beeytu maaliifin osoo hubanne murtee kennuuni hedduu nama dhibaas nama rakkaasii jechuudha. Murtee namoonni kennan laalee miira keessa seenee waa jechuuf osoo hin taane isaanis tarii akkuma itti fakkaate namoonni hedduun dubbachuu danda'a barreessuus danda'a waan ta'eef yaada isaan kannanirraa waan dubbadhu hedduu waan rakkisu hin qabu jechuudha. Maaliif garuu ilmi namaa dubbachuu dura hubachuutu barbaachisaadha. Akkasumas immoo yaada kennuu fi gartee arifachuu dura miira keessa seenee ka'umsi waan kanaa eessa kajuu xiinxalee addaan baafachuu isa barbaachisa jechuu barbaadeeti. Kanaaf namoonni hedduun akkuma hubatanitti yaadaa fi jechuun waan garaagaraa namaan janiis kun hangama kootiin akkanumaaf itti dhiifama isinii godheetiin jira garuu dogoggora akka ta'e akka hubattaniin isinii ibsuu barbaadaa jechuudha. Maaliif jennaan dhugaadha har'aan tanaa ni jaalattan feerusaa fi arafeellee dhuguma jaalattan nallee akka jaalattan abdiin qaba garuu akkaataa itti wal qabatan hubachuu dhabuun faantarii rakkoo ta'ee jiraachuu ni danda'a jeetiin anillee hubadhaa jechuudha. Waliin jaalannu jechuu kijaame wal jaalan waliif ilaalannu jechuu kijaame waliif ilaalan osuma wal ilaalannu immoo akkaataan itti wal qabatan nama dhibuuf yookaan hubachuu dhabuuni akkaataan maantana murtee nuti maantana akkanumatti dabaa fi waan agarreen kenninu kana nama taasisaa jechuudha. Silaa dubbee teenya irra deddeebitanii qorattanii hubattanii waan keessa dabre anu akka nama tokkotti jechuudha hangaan ofii kijaa of jibbutti sadarkaan seenee fi
hanga jiruuf jireenya kee keessatti jiruu natti hadhooyite keessatti kan waan kana waliin deeme namni haanuuf arguuf yookaan namni haa jechuun kana jiruuf osoo hin taane garuu dirqama dhalootummaan qabdu waan ta'eef wal miidhuurraa jechuun miidhaa oolchuutti xiyyeeffanne miidhaallee oolchinee jirra haa ta'u immoo miidhaan nuti oolchinee ergagaa gama nagaattis as garagallee deemne nagaa buusuu irratti gaa rakkoo gurguddoon nu mudatte jechuudha. Warra irraan tana feerusaa jaalattanii teessanii yaadota garagaraa halaalaa kennitanii narraa sin jaalattan narraa sitti naantanii anarra bu'aa bahii hunda keessa waliin hin turre. Haala keessa turre hunda keessatti numaatu waliin rakkachaatis dhiphachaatis haala ta'e hunda keessatti hanga yeroo ammaan tanaa deemaa jira jechuudha. Tarii hundumaas baasaadha nu duratti ibsaa yoo jettan taate kana godhuu hin dandeenyu dogoggora maaliif jechuun beekaa waan tokko tokko abbaan ofii isaatiifuu ni qabata ni dhoyfataasii jechuudha. Haalota sammaraatu jira. Hunduma dirree baafnee deemuun nu barbaachisu waan ta'eef hedduu viidiyoo marra keessatti hin baafne nillee baasuu hin teenyu garuu isin ragaa ta'es maaliif daadarkaa nuuf keessa ture nuuf rabbiitu beekaa haala san keessa walumaanu ture. Haa ta'u immoo namni halaala taa'ee murtiif jallina arrabsoo waan hin taane namaan jechuu barbaadu garuu silaa jechuu dura hubachuu isa barbaachisaa ka'umsa waan kanaallee qorachuu isa barbaachisaa akkasitti waa madaalee jechuullee danda'a jechuu barbaadeeti. Kanaafuu warri hubannoodhaan jettanis hubannoo dhabaan jettanis ani gama kootti dhiifama isinii godheetiin jira garuu amallee honnutti hin baratin kajuun yaada qaba jechuu barbaadeeti. Isa kaan ammoo maal jechuu barbaadeeti dhugaadha wanni keessa turre hedduudha. Fakkeenyaaf mucaan walitti laaqee jira. Walitti laaquu san keessatti immoo addaan baafnee haadha bultii maatii qabduuf yoo ilmaan qabduuf tana akka qabatuu fi gartee isii taanillee yoo danda'amteef yaaliin nuti godhin ani godhini kan namni hundi nufate yookaan dadhabee jechuudha. Jibbee nu biraa faca'ee yaa'e itti cichee waan hin godhe waan jechuun himannaan taatu jechuudha. Garuu waan dubbataniif waan namni hundi yaada faallaaf kana hunda dubbatee fi kana kaasutti jira jechuudha. Sanii ammoo kan hin godheef na harkaaf osoo hin taane dirqama egaa dhalootummaa kan qabnuu fi rabbi waliin nu fidee haala ta'u hunda keessatti rakkoof bal'oo hunda keessatti waliin qooddanne jechuu fi waan kana taasisee jechuudha. Alhamdulillah na gargaara. Garuu erga qarqara dhufne gammachuu jenne gammachuu ibsachuudha gatteenyatti ibiddiin taane nutti qabsiifte hedduu saammatummaan isii jechuudha. Taateewwan san hunda kan waliin taane immoo fashaleessitee jechuun akka birootti hubatte anuma kanaafuu ka isiidhaaf jecha hanga ibidda baafatee mucaa waan hin godhin hin qabu jechuudha. Rafee jechuun hanga ibidda itti qabachuu waan hin ta'in hin qabu jechuudha. Cafaqee isiidha manatti deebisu kana hunda kan hin godhe facaasuu fi miti itichuu fi akka gammannu namu akka gammaduu fi kana hunda taasise. Isii waliin kaniin kana godhe isiin kanallee dagatte haalan taane hunda keessa yeroo seen yeroo nu gammachuudha jenne guyyuma tokko bishaan waliin dhunyu jenne haala galfii keessa waliin gattee ibidda biroo nutti qabsiifte nu dhagahuu didde viidiyoo hedduu irra guddaa isinii baasuu hin barbaanne garuu waan kana hundaatu ta'e jechuudha. Kan ta'uudhaan ammoo hangam takka ga'a kadha sanuu kun yoo mi'aas eegale erga urjii mucaan hiikaje jechuudha. Ani urjii hiikuu warri urjii hiikuuf ni gammade jettan san dogoggora. Garuu ijaaruun barbaade malee hiikuun barbaade. Dogoggoroonni duraan uumame immoo nama rakka. Isaatu na rakka waliin rakkachaa jira. Warri halaalaa yaada kanneen silaa achirraa gorsa kennaa dandeessan silaa gaarii ture jechuudha. Arrabsoof kana ofirraatti dhiibne. Kun hundi wal dhiibee nu rakkee hanga namni nufatee keessaa bahii ofii keetuuf jireenya keetti deebiijuutti deemte. Ammoo akkaataan keessaatti bowaan kun na dhibe jechuudha. Lubbuudha. Namni wal galaafatuuf deema. Haala hin taane hunda keessa seena. Haala akka nama maraatu keessatti. Fayyadamni hedduu keessa dhufe.
kanarraa immoo erga isiinis haala kanatti deebite amma jara lamaan kana kagaa ibidda bar gammachuu jennee gatteenye ibidda qabsiisan ibidda kana keessa waliin teenye isaan lamaan kun yoo wal miidhanii borunumaaf maaf kana dalayda warri juus baay'eetutu jira jechuudha garuu warri amma yaada kennu yaada waan itti fakkaata kannaa jira an kana oolchuuf ammoo akkamiin godhare isiis haadha ilmaanii facaasi diigi jechuu kiyya osoo hin ta'ini waliin ta'anii jechuu bakka san eenyutti iddoo ta'anii namni eegaa Arsaartii hin eeganii jechuu walitti dhiisii warri jettaniis ni jirtan kun yaada keessan garuu akkam keessa jiran akkamitti walitti dhiisanii deeman kajuu isi yaachisuu hin dandeenye kun dogoggora gurguddaa uumame jechuudha haa ta'u ani kana godhuudhaaf wanti immoo na barbaachisu gurguddaani akka isaa walitti dabreen gama lubbuu waliin balleessine hamma danda'utti nagaa fi bultii isaanii kun akka jiraatutti dalaguu fi waan hin waan jechuun hanga danda'utti na dirqame tattaafachaa jira jechuudha kana gochuuf inni isa dhiiraa isii waliin mana jira tarii isiin waa godhuu dandeenya tarii isaa waa godhuu danda'a isa immoo isii jecha waan hin godhin namuu quba qabanii beektanii jechuudha kanaaf amma immoo maaliin godhu isii dadhabeen jirgaa isii waliin akkas ta'e naas beekuu dadhabdee haala hin taane seente isiif jecha gaa ijootaan illee hiika ka jiru fudhachuu gaafa diddu duuba akkam ta'an walitti dhiibnee deemnaa haa wal fixanii lakki akkasiin goonu garuu akkaataa ta'uu goona gaa akkasitti ittiin fuudhuu qabaa jee murteessisi ittiin fuudhuu qaba jechuun isii baasii isii kabadhu jechuu miti as keessatti yoo fayyadamni jiraatees isii ofitti amma warri halaalaa yaada kennitan itti dhiyaatanii wanti gootan hin jiru nuu walitti dhiyaata jechuu barbaade ammas hawaa walii godhu isii ammas ni darabbina ni miina waan hin taane irra dalanya osoo hin taane ammas numaa wal qabata haa ta'u garuu waan hin taane irraa akka ta'u taasisuudhaaf murteeffannee jirraa jechuudha kan akka hubattaniin barbaada kanarraan warri hubannoo dhabaanis yaadota hin taane kennaa jirtaniis ani kama koon dhiifama isinii goreen jira garuu dogoggorarra akka jirtan isiniif warri immoo numaaf hedduutti dadhabde waan kana egaa amma maaf yaa buleessa akhiraa waan kana keessa seentan warri jettanilleen isinis naaf galatoomaa dhuguma jettan akkaan ta'u wallaalaatuutu akka kanatti hunda nannak garuu wanti akkaan ta'u na wallaalchise namuma dhalatii jetanii akka dhalootatti ofi qabannee deemnu isiilleen harka nu darbitee haala hin taane keessa waliin buune jechuudha. Kanaafi haala kanatti seenee isiniin jechuu barbaadeeti naaf hokkalchaadha isinis naaf galatoomaadha warri immoo osoo quban qabaatiin waanuma harkeef yaada akka namni jechuun bultii dhalootaa facaasuu deemutti yaada kennitanii dogoggorarra jirtan dubbee keenya silaa qorattanii qooda namaa kaa'uu dandeessan jechuu barbaadeeti. Kanaafi wanni goone hunduu qoodaaf galata jechuun dhalootummaa barbaadu osoo hin taane waan dirqama akka dhalootatti nuti qabnu goone inshaallah itti gammanna malee wanti itti boonyu hin jirtu ammas dhaloota keenya ni ijaarra malee nuti hin diinyu jechuudha. Kana jala saraaraadhaa quba qabaadha. Kanaafuu dhaloota osoo itichuu deemtu ijaaramee jiru ijaarsa isaanii jabeessuuf dagaleetti cimsaa jirtu kara faca'insaatti deemu wanti gootu hin jirtu ni ijaartaa jechuudha. Kanaafi waa isiillee keessa deemee dubbachuudhaaf qaamaanin keessa turee haala hundumaa waan godhuu barbaachisu hangatti jiraanfadhee isii waliin waan hin ta'in quba hin qabu. Yoo maal ta'e jettanii hayaadan taate dubbee viidiyoo tana numaaf irra baay'ee jira isaa feerusaallee akkasuma irra baay'eetu jira arafeellee jechuudha haalota taanii hunda keessatti irra deebitanii ilaaluu dandeessanii kasanii achi ammoo yoo dhalootummaan dhugaan jiraate dhalootni jechuun waan barbaachisaa ta'uu irratti waan silaa walii kaa'uu qabu waan waltinnisuu danda'u waltinnisuu qabnaa isiniin jechuu barbaade kanaafuu jechuun waan kana laaleetiin akkaan ta'u wallaalee salaamtaallee isiniin gaafanne akkanumatti irratti as bahe jechuu barbaadeeti kanaaf warri dogoggoraan jettan dhiifama isinii goreetiin jira
garuu waan hubachuu qabdan numaaf dhalootanii ijaara malee dhaloota hin diigu. Dhaloota immoo osoo walitti itichuudhaaf ati tattaafattuu ofiisaa of facaasuudhaa deemu egaa san harkaasaa anuu hin danda'u waan godhaniitu hin jirre kanaan ammoo nama qabachuun dogoggora akka ta'e baruu qabdanii. Kanaafuu ani gama huyyaanii warroonni jechoota dabaa fi gaggaariillee naa keessan galatoomaa kadabaa naa kaa'ee dhiifama isinii godhan jira isiniin ja'a. Kanaafuu ammallee imalleerra jirru sanuma ijaarsarra jirani ijaarra hin dhiifnuu jechuudha. Ijaarra jechuun siiqilee darbineeti taan qabne akkasitti arafee akkuma roorroo arafee hin barbaanne roorroo beekumsa hin barbaadne jennee ibidda isatti fudhanne hiini isa cafanye roorroo arafeellee ammaas arafeen deebi'ee roorri fina yoo jeessi hin barbaannu jechuudha. Garuu erga diittee jechuun abbaan of dha'ee of hin dandamuu jedhanii waan godhu kana caalaa hin qabu. Wanti hin godhuu qabu tanuma ammatti seene tana godhuma qabna. Kanaafuu bakka jirtanii nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isin jechuu barbaada. Salaamtaallee isin gaafanne salaamtaa isin gaafachuu dhabu hiyyaaf dhiifama naa godhaa. Wantoota asirra deddeemuu fi hubannoo dhaba namoonni akka hunda jechuudhaatu haala kanatti nanaqe waan ta'eef asumaan dhiifama naa godhaa. Dhaloota kiyya isiniin jaaladha akka nu jaalattan abdiin qaba. Waan nu jaalattaniif kan hundumaa hojjechaa jirtanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jenna. Wanti isinirraa ammaan tanaa akkana qaqqabee nu tursiisaa jiru haalutuma walxaxaa fi wal dhibaa akkana wal masakee jiru akka goonu dhabnu kanammoo isa keessa jirutu beekaa inni halaalaa garuu yaada tokko yeroo harkeessanumaan dhagaan taane darbachuuni dogoggora ta'uus ni mala. Namni waa darbachuu dura yeroo waa harkee waan san dubbee isaa maaltu jira duraan maaltu dhufuu danda'a kajuu ilaalcha keessa galchuudha qaban isiniin jaa. Ammoo namoonni tokko hambaa hin qabne akka isiidhaaf dhaabbatutti waan harkanillee dubbachuu barbaadanii sanii isiidhaaf dubbachuu yookiin isiif yaadu akka hin taane asumaan hubachuu akka hubattaniin isiniin jaa. Kanaafuu nagaan naa turaa hedduu isin jaaladha. Hubannoo malee dubbachuun hedduu nama rakka isiniin jechuu barbaadeeti. Asumatti hin goolafa. Nagaan naa turaa.